Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Har'a bitootessa 30 bara 2016 qophiin har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanaan keenya diddaa Oromoo fi fincila diddaa gabrummaa milkeessuuf gaheen Oromoo maali kan jedhu irratti keessummoota lama waliin mari'ata. Qophiin mala jireenyaa immoo akkas nuun jedha. Namni madooshaa qabu rakkoo maraa mismaarii se'a. Akkuma barameetti dursa kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti amma oduudhaaf gara dhaaba isaattan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaawaq jiraati. Tumsi bilisummaaf dimookiraasii ummattootaa ibsa baaseen hawaasa addunyaaf ummattoonni qabsoo bilisummaaf falman akka deeggarsa godhaniif waamicha godhe. Qabsoon diddaa biyya keessatti Oromootaan gaggeeffamaa jiru ammas jabaateetti fufeera. Amma oduu bal'inaan. Tumsi ummattootaa kan bilisummaaf dimookiraasii qabsoo maraalessa jabeessee akka itti fufu beeksise. Tumsichi kan kana beeksise walgahii waliigalaa kan jalqaba bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 magaalaa Asmaraatti erga gaggeeffatee booda ibsa bitootessa 29 bara 2016 kenneeni. Dura taa'aa tumsichaa obbo Daawud Ibsaa akka himanitti uummattoonni Itoophiyaa keessaa akka waliigalaatti saboonni cunqurfamoon qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jiran. Kaayyoon tumsa ummattootaa kan bilisummaaf dimookiraasii ijoon haala Itoophiyaa keessa hundeerraa jijjiiruudha kan jedhan obbo Daawud tumsichi ummattoota biyyattii keessa jiran hundaaf bilisummaaf dimookiraasii argamsiisuudhaaf egeree ifaa fi abdachiisaa dhugoomsuuf akka hojjetu hubachiisaniiru. Dhaabbileen miseensa tumsichaa ta'an martinuu dhiibbaa bifa kamiinuu ala walaba ta'uudhaan fedhii isaaniitiin tumsa kana akka ijaaranii fi qabsoo ummattoota cunqurfamoo waloon finiinsuuf akka murteeffatanis ifa godhaniiru. Dura taa'aan tumsa ummattoota kan bilisummaaf dimookiraasii obbo Daawud Ibsaa haasawaa taasisan kana keessatti dhaabbileen siyaasaa mirga ummattoota Itoophiyaaf qabsaa'an kan mirga bilisummaa dimookiraasii walqixxummaa fi haqa ummattootaatti amanan akkasumas Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhugaa ummattoonni hawwan fiduuf hojjetan hundi tumsichatti miseensomuun akka sirna abbaa irree wayyaanee qarqara boollaa jiru dhabamsiisan waamicha isaanii dabarsaniiru. Kana malees mootummootiif hawaasa addunyaa miidhaa ummattoota Itoophiyaa irra gahaa jiru hubachuun deeggarsa barbaachisu ummattoota Itoophiyaaf akka godhan waamicha godhaniiru. Tumsi ummattoota kan bilisummaaf dimookiraasii jaarmiyaalee walaba ta'an kan siyaasaa 5 jechuunis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Ogaaden, adda bilisummaa saba Sidaamaa, sochii bilisummaa uummata Beenishaangulii fi sochii bilisummaa uummata Gaambeellaan kan hundeeffame ta'uun beekamaadha. Diddaaf mormiin Oromoo jabaatee itti fufee jira. Oromiyaa mara keessatti diddaan bifa haaraatiin torbee kana eegale bakka garaagaraatti karaa cufuun bulchiinsa wayyaanee uummata gidirsuu irratti tarkaanfii fudhachuun akkasumas diddaa Oromoof kaayyoo Oromoo kan ibsu waraqaalee adda addaa maxxansuuni. Waraqaaleen adda addaa magaalota garaagaraa keessatti maxxanfaman akka hubachiisutti haga humni waraana wayyaanee Oromiyaa gadhiisee bahutti haga Oromootti hidhaman hiikamanitti diddaan Oromoo jabaatee kan itti fufu. Kana malees kanneen wayyaanee wajjin hariiroo tolfatanii uummata miidhan bakkayyuutti tarkaanfiin akka irratti fudhatamu hubachiisti kennameera. Uummata Oromoos bakka jirutti wal ta'ee tarkaanfii fi gumaa baannaasaa akka jabeesseetti fufu dhaamsi bakka garaagaraatti tamsaafamaa jiru hubachiiseera. Gama kaaniin humni waraana wayyaanee uummata rakkisuusaa itti fufee jira. Uummati immoo ijaa baachuudhaaf tarkaanfii fudhachuu itti fufee jira. Bitootessa 28 bara 2016 godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudar keessatti tarkaanfii fudhatameen humni agaazii hedduun miidhamee jira. Humni agaazii waajjira bulchiinsa magaalaa Gudar keessa qubatee jiru irratti tarkaanfii haleellaa boombiidhaan fudhatameen loltoonni wayyaanee hedduu akka madeeffaman hubatameera. Kanneen du'an akka jiranillee oduun kun hubachiiseera. Kanneen miidhaan salphaa irra ga'e afur buufata fayyaa magaalaa Gudar keessatti yaalama akka jiran kan ibse maddi keenya kanneen miidhaan ulfaataa irra ga'e immoo hospitaala Amboo fi gara Finfinneetti fe'amanii akka jiran hubachiifameera. Tarkaanfii kana kan geessise humna ittisa uummata Oromoo jedhamu ta'uu oduun kun dabalee addeesseera.
qeerroo wallaggaa lixaa keessatti argaman immoo diddaa isaanii bifa adda addaatiin itti fufanii akka jiran odeessi nu ga'e hubachiiseera. Odeessi nu ga'e akka hubachiisetti bitootessa 30 bara 2016 qeerroo wallaggaa lixaa magaalaa Jaarsoo keessatti argaman OPDO irratti finciluudhaan diddaa gaggeessaniiru. Diddaa kanarratti waraqaan bittinfames qabsoon keenya haga bilisummaatti hin dhaabbatu. OPDO'n uummata Oromoo bakka buutu hidhaaf ajjechaan duubatti nun deebisu kan jedhu keessatti argama. Diddaa bakka adda addaatti gaggeeffamaa jiru kanaanis uummatitti dabalame barnoota haga bilisummaatti hin seennu jechuudhaan itti fufanii akka jiran oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun Harargee Bahaa aanaa Fadisitti hawaasni maanguddoonni dargaggoonni fi hojjettoonni akkasumas jiraattonni aanichaa marti wal ta'uudhaan fincilaa xumura gabrummaa gaggeessaniiru. Diddaa guyyaa lamaaf jechuunis bitootessa 29 fi 30 bara 2016 gaggeeffame kanaan qeerroon naannoo sanatti argaman bulchiinsi naannichaa akka hojiin hin gaggeessine godhanii jiran. Diddaan kun ammallee jabaatee naannoo sanatti itti fufee akka jiru oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Diddaa kana dhaamsuuf mootummaa wayyaanee namoota garii achi keessaa akka hidhe kan ibsan qeerroon hidhaaf ajjechaan kamuu duubatti nun deebisu haga Oromiyaan bilisoomtutti qabsoon keenya itti fufa jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Diddaa mormii Oromoon kan wal qabate weebsaayitoota mootummaa adda addaa irratti tarkaanfii fudhatamuusaa mootummaa wayyaanee amane. Ministeerri walqunnamtii Information Technology mootummaa wayyaanee Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el paarlaamaaf ibsa kenneen diddaa fi mormii Oromoon kan wal qabate neetwoorkii mootummaa irratti miidhaan ga'uusaa amaneera. Keessumaa weebsaayitoonni mootummaa kan aanaalee adda addaa walqunnamsiisan irratti tarkaanfii fudhatamuu fi odeeffannoon hedduu akka manca'ee himaniiru. Weebsaayitoota kanarrattis odeeffannoo mormii Oromoo ibsan akka ibsamee ture kan ibse Gabratsiyoon kaayyoon tarkaanfii kanaas neetwoorkii mootummaa kan aanaaleef kan mootummaa iddoo adda addaa irratti kaayyoo diddaa Oromoo ibsuu fi facaasuu ta'uun akka hubatame addeesseera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti mootummaa wayyaanee diddaaf mormii Oromoo dhaabuu akka hin dandeenyee fi sababa kanaan ololli waggaa 25 guutuuf adeemsifamaa ture kan saaxilame ta'uu hubachiisaniiru. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaannu tura. Beeksisa qabnaa dhaggeeffattoota keenya konyaan adda bilisummaa Oromoo Viiktooriyaa ayyaana guyyaa gootota Oromoo kan bara 2016 haala addaatiin kabajuuf qophiitti akka jiru beeksisa. Ayyaanni kun ebila 9 bara 2016 kabajama. Saatii 2 eegalee bakkisaa Flamington Community Center 25 Mount Alexandria Road Flamington Victoria 3031 akka yeroon argamtanii gootota keessan kanneen dhiigaaf lafee isaaniitiin Oromiyaa irraa ijaaran kanneen Oromoof Oromummaa itichan akka yaadattan dhaamsa isiniif dhaama. Koree konyaa adda bilisummaa Oromoo Victoria. Qophii tibbanaa. Fincile xumura gabrummaa Oromoo baatii 5 otoo hin dhaamiin boba'aa jiru kun ija akka akkaatiin ilaalama. Mooraa tokkummaan Itoophiyaa abbummaadhaan warra akka waan isaan ilaallatu biratti kan Itoophiyaa diigu dhiphummaa walabummaa Oromiyaa kan fidudha jedhameetu fudhatama. Oromoo biratti immoo gaaffiin keenya gaaffii jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti gaaffii eenyummaatii kan jedhudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garagaraa fincila uummataa kanaaf sababa adda addaa itti kennaa ture. Dhumarratti garuu gaaffii bulchiinsa gaarii fidedhaa jedheera. Isa kamtu sirriidha kan jedhuu fi fincila xumura gabrummaa kana galmaan ga'uudhaaf eenyurraatii maaltu eegamaa kan jedhu irratti xiyyeeffata qophiin tibbanaa keenya har'aa. Nagaa rabbii sin daganne akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Nu caqasaa turaan affeerraa keenyadha. Dhimma kanarratti Kanaadaa Torontoo irraatii obbo Gannatii Nagaasaa fi obbo Hirbaa isheetu akka nuuf xiinxalaniif keessummaa taasifanneerra. Keessummoota keenya guddaa galatoomaa yeroo keessanii fi mee obbo Gannatii gaaffiin Oromoo gaaffii maaliiti? Otoo isarraa kaane. Mootummaa Dargii, mootummaa Haayile Sillaasee, mootummaa Minilikii maaloo kan jedhan kana addumaan immoo dargaggoon amma fincilaa jiru kun hin beeku. Hin argine wajjin hin jiraanne hooggansa sana jalas bulee hin beeku. Gara caalu warri fincilaa jiranii doon dogoggoruu baadhee harka 100 keessa harka olaanaa kan qaban dargaggoota mootummaa amma biyya bulchaa jiru kanaa wajjiniin muuxannoo baay'ee qabanidha. Achi jalatti ijoollee
kanaa jalatti namoota baratanii sadarkaa adda addaa ga'an anayyuu dabalatee jechuudha. Obboleessa kiyya Irbaayyuu dabalatee jechuudha. Baratanii sadarkaa adda addaa ga'an keessatti immoo hojjetanii caasama mootummaa kana iyyuu adda addaa keessatti warri hojjetanii fi gola hooggansa mootummaa amma jiru kanaa namoota beekanii hojjetaa jiramu. Yeroo dheeraa amma kana lakkoofsise hundumaa keessatti garuu yeroo madaalu uummanni Oromoo mootummaa kanaan dura Haayile Sillaasee kan jedhan, Dargii kan jedhan, isa duras kan ture keessattis mootummaa amma jiru kana keessatti immoo isa ija qabataa ta'ee bu'aan uummanni Oromoo sirna yookiin hooggansa biyya sana hoogganu adda keessatti argatu badaa dhufuusaa, jiruuf jireenyi uummata Oromoo diigamaa dhufuusaa, magaalaatii hanga baadiyyaatti, xinnaatii hanga guddaatti, isa barate hanga isaa hin baratiniitti jireenyi uummata Oromoodhaa baay'ee miidhamaa dhufuusaa argee. Kanaaf uummanni Oromoo gaaffiin isaa gaaffii walabummaati, gaaffii bilisummaati, gaaffii abbaa biyyummaati. Uummanni Oromoo gaaffiin isaa gaaffii ofiin of bulchuu, ofiin of gaggeessuu, ofiin of hoogganuuti. Gaaffiin uummata Oromoodhaa saboota kaan irratti gaaga'imsa hin barbaadamne fiduu utuu hin ta'in, jibbiinsa saba biraatiif qabu utuu hin ta'in, sabni Oromoo saba ofii isaatiin of bulchuu barbaachaaf jecha fincilu, saba mirga isaa kabachiifachuudhaaf jecha fincilu didu, saba eenyummaa isaa bara baraan ittiin jiraachuudhaaf jecha fincilu waan ta'eef eenyu irratti iyyuu jibbiinsa addaa saba qabu akkan ilaalu. Mee hirphaa mootummaan dhaabbata muraasummaa uummata Oromoos haa ta'u mootummaan federaalaa gaaffiin uummata kanaa gaaffii bulchiinsa haqaa dhibuuti jedhu. Hasan Aliirraa kaasee hamma Muktaaritti wanta himatamaa bahedha. Waggaa 25 kan hin fooyyofnedha. Tokko haqachuun kunii fi walari'uun kun maalirraa madda? Fincila amma ka'e kana hawaasa keessatti tasgabbeessaa laata tarii akkas ol godhuun kun akka hubatteetti hirpha. Mootummaan kun egaa yeroo hunda wanti inni haasa'u konsistensiin qabu iyyuu wanumti inni jedhu. Yeroo baay'ee kaayyoon isaa qoqqoodanii Oromoo irratti kakaasanii responsibilitii Oromoodhaaf ofii fi itti gaafatamummaa ofii Oromomaaf kennuu fi Oromoon walumatti akka quba qabu gochuudha kaayyoon isaanii. Gaafiin uummata Oromoo akka obboleessi koo Gannatii jedhee gaafiin Oromoo har'aa miti kan jedhu. Gaafiin uummata Oromoo gaafii jaarraa tokkoon dura jalqabe. Gaafii mirga abbaa biyyummaa. Waggaa 25 har'aa waa'uma bulchiinsa gaarii haasa'aa turanii ammas isuma haasa'u. Mootummaan kun yeroo tokko waanuma gorsuma gaarii tokko waan qabu natti fakkaata. Maaliif uummanni baay'ee waan akka isaan dursee deemu hin beeku. Egaa OPDO'n jiraattis jiraachuu baattis uummata Oromoon fayyadu. Dabaluu ariinee jechuudhaan uummata Oromoo wanta gammachiisaniin. Ammas isaan gaafii uummataa kanaa jedhanii irra diddibanii darbuu barbaadu. Uummannis ammas irraa fudhachaa hin jiru. Kun immoo OPDO'n duraan isaanii ergamtu sanuu tarii isaan nafsiisinna mootummaa kana. Kun hin oolu. Isaan keessattuu yookaan gara sanii hin taane yookaan gara hawaasa hin taane. Warra OPDO'tiif anaaf yeroo gaariidha. Yeroo itti dhaabbatanii of laalanii fi yeroo karaa sirrii ta'e irra dhaabbachuu qaban ammaadha. Finfinnee keessa laaluu dandeenya. Yookaan immoo naannoo Finfinnee fakkeenyaaf Xaafoo sitti himuu hin danda'an. Xaafoo naannoo sana waan jiraachaa ture. Magaalaa Xaafoo san keessa kan lafa fudhate baay'een isaanii loltoota Tigree. Uummata Tigree baay'een isaanii uummata isaaniiti. Maal gochaa jiru amma? Sabni biraa lafa qotee biraarraa akka bitu maallaqa xiqqaadhaan akka bitu sanii booda leegaalaayiz godhu. Kun maal jechaadha? Uummata san ammarree formaalii so indirectly uummata san sabni biraa akka achi galu, sabni biraa lafa isaanii ammas maallaqa xiqqoodhaan irraa akka fudhatu sanii booda isaanii mirkaneessu. Kanaaf kana kan gochaa jiru immoo warri OPDO isaaniif ergamu malee warruma har'a hoogganarra jiru warruma federaalarra jiranii. Maaliif qabeenyi isaan har'a qaban waggaa 20 keessatti egaa eessaa dhufe? Lafuma Oromooti, qabeenyuma Oromoo. Wanti godhamaa jiru responsibilitii tokkotti dabarsanii laachuun falaa miti. Kanaaf gaafiin uummanni gaafate gaafii sirriidha. Gaafii uummataa san deebii sirrii laachuudhaaf malee gaafiin akkasiidha jedhanii bitaa mirga qabanii jajallisuun anaaf balas miti. OPDO'n yoo barbaadan yoo ergamuufi baatte yeroo hundaadha. Kun amma qofaa miti. Junaddiin isaaniif ergamee uummata Oromoo ijoollee Oromoo meeqa even wanti inni haasa'aa ture hundi keenya waa yaadannu. Gaafa akka isaan hin fayyadne argan immoo achi darbatu. Kanaaf OPDO'nis kana hin beeku kun uummannis beeka.
Uummanni kana waan beekuuf gaafiin uummataa ammas viidiyoo kana nu godhee miti gaafiin kan jedhan isaan kan jallisaa jiru ofirraa gara viidiyootti jallisuu waan godhanidha malee gaafiin isaa hunduma isaanii keessattuu warra federaalaatti kan ilaallatu. Akkuma dhaga'amutti hidhamaa ajjeefamaatu gabaafama. Kanaaf qawwee jalaa bahuudhaaf hidhamoo ajjeefamuu kana ofirraa baraaruudhaaf qolachuudhaaf Oromoon illee mirga isaa kabachiisuudhaaf humna ta'uudhaaf eenyurraa maaltu eegama akka falaatti gama keetiin kan asitti mul'atu. Akka falaatti kan natti mul'atu keessumaa warra miseensummaa viidiyoo qabanii fi caasaa mootummaa adda addaa irra warra jiranii kan dhaamsiyanii qabu falas ta'uu kan danda'anii isaan humna guddaadha kan ta'e ilaalla. Humna qaban sanaan achi keessaa jiddaa isaanii isa dhokatanii didan, jiddaa isaanii isa hojii koorraa na hari'u jedhanii didan, aangoo koorraa na buusu jedhanii didan, kanneen kana bu'aan hojii argadhu kana narraa hambise didan sana ta'anii akkuma ijoolleen Oromoo Yuunivarsiitii keessa jirtu fuulaaf fuulatti baatee fincilaa didaa jirtu, akkuma qotee bulaan sadarkaa ganda baadiyyaa keessa jiru sadarkaa jirutti ba'ee falmachaa jiru haadhonni keenya akkuma falmachaa jiran fi daa'immannis ba'anii falmachaa akka jiraniis isaanis achi keessallee jiraatan malee ba'anii kan nuyi dhaabbanneef uummata kanaafi kan nuyi hojjennuuf uummata kanaafi kan nuyi keessaa argamne uummata kana keessaati jedhanii fuulaan ba'anii falmachuu isaan irra jiraata. Egaa warri kaan immoo silayyuu itti jiru silayyuu keessa jiru manni gara biyya addunyaarra jiru itti jira, barataan Oromoo itti jira, qotee bulaan Oromoo itti jira. Amma qabsoo sanatti fuulaan ba'ee guutuutti keessa lixee front line ta'ee dhaabachuu kan hin danda'in warra harka mootummaa keessa jiran waan ta'eef isaan achi as ba'uu qabu. Gaafa isaan achi as ba'an dubbiin gara dhumaatti adeemuu ni mala jedheen ilaalaan. Hirphaa mee falli maal inni amma? Oromoon ajjeefamee, rukutamee, biyyaa bahee, hidhameetu gabaafamaa jira. Eenyurraa maaltu eegama? Maaltu godhamuu qaba akka falaatti? Otoo akkam ta'ee hawwitati? Egaa falli isaanaa fi falli guddaan qabsoodhaan jira. Qabsoon immoo aarsaa malee jirtu keessattuu bilisummaan yookaan immoo wanti barbaadu tokko kamiyyuu haa ta'u qabsoo malee yookaan immoo aarsaa kaffalee malee wanti dhufu hin jiru. Kanaaf aarsaan kanuma jiru, hidhamuun kanuma jiru, duunis kanuma jiru. Kana fudhachuu qabnaa hundi keenya yookaan immoo warri kanaan boodas qabsootti seenuudhaaf qophaa'anis kana fudhachuu qabna. Teenyee wanti barbaannu tokko wanti ofii nuu dhufu yookaan immoo Waaqayyo achirraa gadi nuun buusu waan feenu san. Kanaaf nuyi falmachuudha. Oromoon tokko ta'ee akkuma amma jalqabe kanatti tokko ta'ee afaan tokkoon falmachuudha. Maaliif qawwee amma feetee haa qabaattu. Oromoon miliyoona 40 miliyoona 50 ajjeesuu hin danda'a. Wanti guddaan kanadha. Uummanni Oromoo beekuu kan qabu miliyoona 50 hidhuun hin danda'a. Miliyoona 50 ajjeesuun hin danda'a. Kanaaf wanti guddoon hunduu walirratti ilaaluu hin ta'in tokko ta'ee afaan tokkoon harka tokkoon tokko yoo hidhamu taa'ee ilaaluu hin ta'in tokko yoo rukutamu taa'ee ilaaluu hin ta'in dubbiin isaa deemee kanarra mana tokkoo seene bor mana tokkoo seenuun isaa waan hin oolle argaa jirrus waan ta'eef kanaaf eenyurraa maaltu eegamaa kan jedhu tokkoffaa egaa hawaasni keenya hundumtuu ani Oromoodha kan jedhu hundumtuu asirratti gahee isaa bahuu qaban jedha. Qabsoo san keessatti kallattiin hirmaatee socho'uu danda'u keessatti socho'uu qaba. Kan immoo yaadan gorsaan hawaasa kana hiriirsuun gama saniin keessattuu liidarshiippii taphachuu roolii qabu innis roolii isaa yeroo kamiyyuu caalaa bahuun dirqama jedhee yaada. Beektonni Oromootis beekumsi isaanii kan uummata isaaniiti hawaasa isaan achitti dhiisanii deeman yookaan immoo biyyatti nuyi hawaasa kana keessaa baanee hawaasa oduun baratiin ofiif miidhamee ofiif gabroomee isaan barsiisanii hin ta'in faayidaan qabu. Kanaaf isaanis beekumsa isaaniitiin kallattiin maaliif qabsoon kallattii adda addaa qaba isaan kallattii isaanii mijatuun hundumtuu qabsaa'uu qaba jedhu. Keessattuu jaarmoleen siyaasaa Oromoo yeroon miira hawaasaa kana dhaggeeffatanii hawaasni maal barbaada maaltu nurraa eegama maal gochuu qabna jedhanii sirriitti xiinxalanii of laalanii yeroo itti socho'uun barbaadudha. Keessattuu warri maqaa Oromootiin qabsaa'u wal jala dhaabbachuu oduun ta'in seenarraayis barachuu qabna. Isa kaleessa ittiin jiraannu hin ta'in isa boruutu waan jiraannuuf isa kalee wanti irraa barannu yoo jiraanne isa irraa barannee isa gara fuula duraatiin maal gochuu qabna kan jedhan yoo danda'ame sabni cunqursamoon biyyattii san keessa akkuma Oromoo hacuucamaa jiran jiru
isaan irra ofitti qabnee akkuma jalqabbiin gaggaariin jiran jiru isaan irra ofitti qabnee sirna nama nyaataa kana sirna waraabessa kana hawaasa keenyarraa atattamaan yeroo itti kaasnu hawaasa keessattuu hawaasa biyya alaa jiru keessattuu hawaasa diiyaaspooraa jedhamu kanarraa hawaasni Oromoo sun gaafa mirga abbaa biyyummaa gonfate biyyi kun kan hundaati. Kanaaf hundumtuu kallattii waan danda'uun qabsoo kana dura dhaabbachuu qaba. Wanta isaan irraa eegamu hundumtuu shoora irraa eegamu bahuu qabu. Kanan jedha. Tole hirphaa isheetuu fi gannatii nagaasaa Kanaadaa Torontoo irraa fincila xumura gabrummaa biyya keessa Oromiyaa guutuutti deemaa jiruu fi keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti xiinxala bal'aa kennitaniittu guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti keessummoota keenya. Galatoomaa isinis fayyaa ta'a jabaadha. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Namni madooshaa qabu rakkoo maraa mismaarii se'a. Oromoon amma rakkoo hedduu qabu kana furachuuf fedhii qaba. Garuu akkaataa rakkoo kana itti furamu kanatu ilaalcha adda addaati jira jechuudha. Ilaalchi kun namni gariin ka horii qabu rakkoo Oromoo kana maraa horiin furuu deema. Namni gariin ammoo walgeettiin furuu deema. Namni gariin qawwee furuun deema. Namni gariin hiriiraan furuu deema. Namni gariin tokkummaan furuu deema. Wanti kunniin martuu hiika. Amma namichi madooshaa harkaa qabu rakkoo maraa mismaarii se'a yeroo jennu namichi ganamaa galgala wanti nu bilisa bahuu dhabneef tokkummaa jedhu suni hennaa maraa tokkummaa ofiisan qabatee deema. Qawweellee bituu barbaadan tokko ta'uu qabnaa jedha. Hillollallee tokkummaa tokko ta'uu qabnaa jedha. Hiriira baanaa tokko ta'uu qabnaa jedha. Mootummaa alaa kana asoosinaa tokko ta'uu qabnaa jedha. Akkasuma warri biraallee warri amma mallaqa qabanillee walgeettee dhufan qaaqadhii isaatii horii buusaa jedha. Hiriira baanaa horii buusaa. Woboo deeggarraa horii buusaa. Wammaraa horiin furuuf wadhaananii jechuudha. Amma kun maali? Hiikaa duraan harkaa qabdaa rakkoomatti barbaaddaa jechuudha. Rakkoo jira jennaan yoo horii qabaatte horima jechuudha. Horimatti baafta. Yoo rakkoon dhufte tokkummama jettaati. Yoo rakkoon Oromoo qabateen qabgee qabaannu malee hin ta'u jetta. Kanaaf namichi madooshaa harkaa qabu rakkoo maraa mismaarii se'a. Rakkoon jirti martini mismaarii mitillee hiikkaan isiillee madooshaa miti. Madooshaan yoo mismaarii ta'e callaa madooshaa si barbaachisa malee waan muranoo ta'e magaaziin murta waan qotanoo ta'e qottoo si barbaachisa. Yoo mataan kasii woboo waafatu panadoolifa si barbaachisa. Kanaaf rakkoo yeroo laallu hiikkaarraa gara rakkoo deemaarra moo jechuun hiikkaa harkaa qabnu waan yeroo dheeraaf nu hojjete tokko isa qabannee rakkoo ittiin barbaadaarramu moo rakkoo amma jirtu tana laalleeti hiikkaan isii maal ta'uu dandeetti jenneetti hiikkaa sannatu harkaa qabammoo eentu harkaa qaba jenneetti barbaadaarra. Kamtu irra faayidaa qaballe kamtu miidhaa qaballe ka amma waan qabaniif furuuf deemuun kun yoo walitti qajeeleef hedduu gaari yoo amma mootummaa waraanaa hiriiraan waraana sanumaa gootee hin dandeettu qawwee si barbaachisaa jechuudha. Haala kanarra amma qawwee yoo si barbaachisu taate qawwee bittaa jechuudha. Rakkoo ummata keenyarra gayaaru kana ammoo qawwee binnu malee yoo jette ummatichi yoo quban qabne taate miidiyaa si barbaachisaa jechuudha. Ummanni rakkoo jirtu tan akka hubatu godhanii mootummaan kun mootummaa isaanii akka hin taane yoo ibsiteef hin jette ummanni kun ka'eeti. Diinagdeen waan adda addaatiin mootummaan kun akka dadhabu godhaa jechuu akka amma hiriira baanii namni godhaaru kana jechuudha. Hagamma miidiyaan dhufee ummanni Oromoo rakkoo jirtu taqee isaa callaa hin taane Oromiyaa guutuutti rakkoo jirtu haga ija ofiitiin arguu jalqabe gurraan dhaga'uu jalqabe kana akka bayeeti rakkoo tana waliigalatti akka qabsaa'u gargaaraa jechuudha miidiyaan. Qawween amma kanarratti homaan godhu. Qawween mootummaa waraana mootummaatiin wal dha'ee humna isaanii dadhabsiisuu si gargaara malee Ikonomii isaanii dadhabsiisu waan adda addaa wanna godhuuf qawwetti hin fayyadamtu. Kanaaf amma keessattuu daaspooraa kanaaf baay'ee nama kolfisiisa. Wanti rakkoon takka wadhalatti namni martuu madooshaa ofii qabatee fiiga. Rakkoo qara kiisii qabu san soolushinii qabu waliin fiiga. Fakkeenyaaf rakkoon takka wadhalatti rakkoo amantiiti jedha. Akka rakkoo Oromoo keessatti dhalattu mala rakkoo amantii se'a. Rakkoo Oromoo keessatti dhalattu mala rakkoo naannoo se'a. Rakkoo Oromoo keessatti dhalatu mala rakkoo siyaasaa se'a. Maaliif amma yeroo wanti ho'i dhalatu hin argita.
wanti namni barreessu kunni hedduun isaa waan abbichi qara rakko jedhee kiisii qabutu ol baya jechuudha. Wanti ammoo namoonni hin argine Oromoon yeroo waliin bu'u hunnuma Oromoo dadhabsiisa. Akka Oromootitti yoo humna hin qabaanne nuu akka wayitittuu humna qabaachuuf hin deemne. Akka naannootitti illee humna qabaannee hin dandeenyu. Akka amantiitti illee humna qabaannee hin dandeenyu. Akka nama tokkoo ilma Oromoo tokkotti illee kabajaallee hin qabnu. Wanti tokkittiin nu eeggamu takka illee hin jiru jechuudha. Akka sabaatitti yoo hin jiraanne akka biraatti jiraannee hin dandeenyu. Kana arguu hin dandeettan mootummoota Itoophiyaa ka dhufaa darbu kana yoo laaltani gosti qara uummanni Oromoo qabu ka jaarsi bayee nama araarsuu danda'u ka rakkataa ofii nama qaburraa fuudhee ittiin gargaaru sun ka ijoollee waa balleessitu itti adabatu sun du'e kana awwaalatu sisteemichi akka mootummaa suni sababa mootummaa kanaa caccabee bada jechuudha. Akka Oromootitti yoo hin jiraanne kanaa gadi gaddeemaa dhufnee nama tokko gallaa jechuudha. Wanti nu akka sabaatitti walitti qabnu kun badaa dhufee wanti akka gosaatitti naannootti amantitti waan maraa walitti qabnu kunni martuu laafaa dhufeeti badaa jechuudha. Fakkeenyi guddaan musliimoota biyya keenya irratti lakki akkanatti waaqeffattanii waaqa keessan akkana waaqeffattanii hin dandeette. Nama isin salaachisu nutu isinii kaaya. Akka waa bulchiinsa wayii ta'e waaqa kadhachoollee akkana yaadii akkana amanii akkanatti godhi. Kun maaliif dhufe? Oduu amma mootummaa ofii uummanni Oromoo kun qabaate akkana amani namni jedheen hin giddisiisu. Naannoollee fudhatte gosti wanti caccabuufi haala san si dhoogganii qabalee fi maalii jedhanii fi uumaniiti jaarsaan wal araarsuu dadhabdeeti innaa maraa qabalee dhadhaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo waa yaadu yeroo rakkoon takka dhalattu gaaddisa san caccabsee keessaa yaa'uu hin qabu. Wanti fedhe balaan fedhe yoo dhalate gaaddisa san qabateeti garuu rakkoo jirtu san qajeelatti furuuf irra hojjechuu qaba. Rakkoo yeroo furuuf deemtu keessattuu akka sabaatitti sabni tokko ija tokko yoo kan wali hin laalle taate kaan tokko caalchisee yookaan laalu taate tokko ati kana godhuu hin dandeettu jedhee kaan yoo ka dhiibu taate hiree waan sabaa kanarratti gumaachuu qixa mirga yoo hin qabaanne taate waan bade qixa namni gaafachuu yoo hin dandeenye taate akka sabaati jiraachuun rakkoo guddaa ta'aa dhufa. Akka sabaati dhiisee namni akka biraati jiraachuu jalqaba. Kanaaf warri daasporaa jiru kun yeroo baay'ee yeroo rakkoon takka dhalattu adreesii ofii jijjiirachuu hin qabu. Eenyummaa ofii jijjiirachuu hin qabu. Rakkoo san furuu irratti fuula deeffachuu qaba malee ofiillee nama Oromoo irratti fokasii hin godhina. Waan namni Oromoo tokko dalagu irratti fokasii godha. Maaliif namni Oromoo tokko kenna yoomillee OPDO keessa jiru ta'e OLF keessa jiraate eessallee haa jiraatu namni Oromoo tokko namuma Oromooti hennaa mara hattuullee ta'e kijibaallee ta'e ka diina gurguratullee ta'e kan keeti. Wanti nu dalaguu qabnu waan Oromoo miidhu, waan Oromoo rakkisu, waan Oromoo afoo dhaabatu. Hujii akkasii nama maraa hujii saniin harka qabnee wanti kun Oromoo akkana miidhaa dhaabadhu malee namicha san irratti fokasii godhuu hin qabnu. Yookaan immoo orgaanaayizeshinii irratti fokasii godhuu hin qabnu. Waan ta'ame irratti fokasii godhuu qabnu. Yoo dhaabni siyaasaa waa balleesse dhaaba siyaasaatiif kan nu taargeetii godhuu qabnu. Waan dhaabni siyaasaa sun dalage taargeetii godhuu qabnu. Yoo miidiyaan dogoggore miidiyichaa miti kan nurra fokasii godhuu qabnu. Waan miidiyaan sun dalage maaliif miidiyaan kenna ka? Yoo hoogganni Oromoo tokko waa balleesse hooggan Oromoo irratti duntaane waa hoogganni sun dalage irratti ta'uu qaba. Kanaaf namni Oromoo hennaa maraa wanti inni ilaaluu qabu rakkoo maaliif rakkoo ta'e ragaan kiyya maali qulqulleeffadheera gaafadheera beekaa hubadheera jedhaniiti laalanii yoo jedhani rakkoo Oromoo tana furuu hin danda'an. Yoo ammoo akkuma namicha madooshaa qabatu kaan rakkoo amaraa mismaarii siyaasiitti fiigani lamuu rakkoo kanarraa uumamu eenyullee furuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni martuu nama Oromoo irratti duntaane waan namni Oromoo dalagu irratti fokasii godhuu qaba. Kanarratti ammoo namni martuu wal gargaaruu qaba. Obboleessi kan kee waa balleessellee bakki ati ilaaltu waan namni balleesse san namni martuu irra hojjeteeti qulqulleesseeti akka rakkoon sun Oromoo keessaa baatu irratti namni martuu hojjechuu qaba. Yoo kana ka hin goone taate rakkoo tana maraafuu nu maratu kafaluuf deemna jecha. Maaliif haga dhaallee kafalaarra jechuudha. Rakkoon gariin beekta ufumaa uumne. Uumama maraafuu
akkuma nama seexanatu akkana godhee uumamara seexana ooftee hin dandeettu. Uumamara mootummaa Itoophiyaati ooftee hin dandeettu. Rakkoon gariin kama ilmaan Oromoo uuman. Kanaaf waan isaan namni dalagu kanarratti fookasii godhuun guddisee barbaachisaa. Kanaaf akka namicha madooshaa qabatee uumamara mismaara jettanii itti fiiguuf hin deemina. Duraan akka mismaarii ta'e laala yoo mismaarii ta'e madooshama keessanii itti fiiga. Yoo ammoo mismaarii hin taane waan muramu tokko ta'e madooshaa keessan jijjiiraatii magaazii qabadhaa isiniin jedha fayyaa ta'a.